Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkartatti isin qaqqabu. Egaa kaashaarbiiwwan illee nutti hin mul'atu warroonni jettanii kunooti haalan qabeetan isinitti argisiisatu jira gatii isaa wajjin akkasuma immoo uffata caammaa viidiyoo gallakkise gubbaarratti isa qofarratti nu hojjedhu sirriitti nutti mul'atu hookan suuraa kana bal'isi yookaan immoo suuraa irratti nuuf hojjedhu sirriitti naan jettanii jirtu. Asuma keessatti argattan warri xalabachuu barbaadan bilbila kootaan bilee irra isinitti eechisan isin jira. Shaarbiiwwan akka argitan baay'ee babbareedu. Dhugaa dubbachuuf jechuudhaan yeroo darbeellee viidiyoo keessatti dubbadheen jira irraan deddeebi'u shaarbii baay'een jaaladha. Shaarbiiwwan kun keessattuu warroonni shari'aadhaaf barbaadan furdaa kan ta'edha jechuudha. Uffata shiitirraan kan feetan filattanii jechuudha. Gatiin isaa isin kan feetan filattanii waa akkanatti daradaramee jiru kun hundi isaatuyyuu gatiin isaa tokkodhaan isiniin jedha. Akkatti babbareedu laala keessattuyyuu ani isaan kan harkatti qabee kana baay'een jaaladha. Caammaawwan illee kunoo kanaadha jechuudha. Caammas nutti argisiisanii sharaawwan ni jira. Kurunduu kan dubartiitti baay'ee egaa yeroo baay'ee kan dubartiitti shiitii walillee kana ijoolleen shiitis immooyyuu nagaafattanii shiitiin hodhameen gurguramu kan hodhamee to gurguramu bijaamadha. Bijaama fi shiitii adda baafadha yeroo baay'ee jechuudha. Keessan dhuftanii to hodhameen gurguramu naan jettanii bijaamawwan jechuudha warri hodhamee gurguramu kana isinillee beekuu qabdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa baay'ee babbareedu gatiin isaatillee guddina edee fudhadhanii egaa ka isin waan jettanii beeku kanaa gadiin ka wanti argamu hoo jiraate ta'e shunkurtiidhaan lamtuun jiru. Caamman kunooti kana fakkaataa hundi isaatuyyuu gatii isaa ugaana gaafattan ta'e immoo gatii isaa asuma irratti argattanii viidiyoo irraan bubbuutina seeraan dhaggeeffadha. Egaa caamman birrii 600 kana fakkaatan isiniin jedha deebisee tommooyyuu shiitiin 450 shaarbiinis 450 isiniin jechuun jaaladha. Shaarbii fi shiitiin immoo kan meetiraan gurguramuudha. Kana fakkaata gatii isaas warri barbaadan isiniin jedha bakka irratti nagaan haa ta'u.